konkolaataa qananii lakkaa'uuf rakkisan hedduu qabu. Masaraa mootummaa guddaa addunyaa kanaa ijaarratanii jireenya qananii kan jiraatu mootiis abbaa qabeenyaa biiliyooneraati. Biyyi isaanii xiqqoon uumamni kan badhaase qabeenya boba'aa guddaa isheerraa galii argattuun madda qabeenyaa kan taateef namni kun masaraa mootummaa warqiin faayamee ijaarrataniiti. Bakka bishaan itti daakamuu fi warqii irraa hojjetameen dhiqachaa konkolaattota warqiidhaan dibamanii fi faayaman bitachaa kunoo waggaa 77ffaa qabataniiru. Namichi kun doolaara miiliyoona 40 guyyaa dhaloota isaanii kabajachuu, doolaara miiliyoona 20 sirna cidhaa mucaa isaanii geggeessuu, guyyaa dhaloota ijoollee isaaniitiif xiyyaara bitanii kennuun silaanuu fi nama tokkoo fi laaqana affeeruuf kan nutti ulfaatu isaaniif garuu baay'ee salphaadha. Wanti nama baay'ee ajaa'ibsiisu immoo sultaaniin kun rifeensa mataa isaanii nama sirreessuu fi maallaqni kaffalan kan nama naasisudha. Amantanis dhiistanis rifeensa mataa isaaniif sirreessuu fi daqiiqaa 30 waan hin fudhanneef birrii miiliyoona 1.1 kaffaluun isaanii kun raajii mitiiree? Akkam jirtu nagaadha kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa, har'as dhimma biraatiin walitti deebiniirra. Uummata biyya isaanii biratti kan baay'ee sodaatamanii fi kabajaman akkasumas abbaa qabeenyaa guddaa kan ta'an wanti isaan raawwatan hundi kan nama ajaa'ibsiisu waa'ee sultaan Hasanallaa Bookiyaa fi madda qabeenya isaanii kan taate dhimma biyya isaanii isiniif qabnaatii nu waliin tura. Guutummaan maqaa ishee Biruunee Daarusalaam jedhamti. Daarusalaam jechuun afaan biyyattii Maalaayiin bakka nagaa jechuudha. Dhugumaanuu biyya baay'ee nagaa qabdu, qabeenya guddaan kan badhaatee fi biyya baay'ee xiqqoodha. Biyyi saantima tokko durii keenya geessu kun garuu qabeenyaa qabdu lakkaa'amee hin dhumu. Haalli jireenya uummata ishees akkasuma qabeenyaa fi nagaan kan guutamedha. Kibba ba'a Eeshiyaatti daarii galaanaa irratti kan argamtu biyyi kun sirna mootii cimaan kan durfamtudha. Baay'een uummata ishees kan magaalaa Adaamaa gadi yoo ta'u, uummanni ishees osoo lakkaa'amee walakkaa miiliyoona 1 hin taru. Maaleeshiyaa fi garbi Chaayinaa kibbaa isheedhaa fi ollaadha. Bal'inni waliigalaas iskweer kiiloomeetira 5,700dha. Kibba ba'a Eeshiyaa biyya Liikwaan Singaaporitti aantee qabeenyaan badhaadhuun lammaffaadha. Lammii biyya kanaa ta'anii dhalachuun addunyaa kanarratti carraa hin argamidha jedhama. Lammiileen biyya kanaa mindaan hagasii isiniif kaffalameera. Hagas daldaltanii bu'aa hagasii argataniittu jedhamanii taaksii hin kaffalanii. Barumsis ta'e fayyaan waaqni isaan gargaaree ijoollee haa horatan malee dhimmi baasii isaan waa yaaddeessuu miti. Kunis hin ga'u kan jettu Biruunee haala waqtii eeggattee lammii isheetii fi kaffaltii dabalataa ni kenniti. Akkasumas qallabas ni safarti. Salphumatti lammiilee isheetii fi waan hundaa bilisaan ni raawwatti. Biyyi xiqqoon Biruunee kun sabbata lafaa irratti biyya argamtudha. Biyyattiin kun oomisha waliigalaa waggaa yookiin GDP'n ishee 60% kan argattu oomisha qabeenya boba'aa irraati. Daldalli alargii ishee 90% ta'u immoo boba'aa fi gaazii uumamaa irratti kan hundaa'edha. Biruunee akka biyyaatti seenaan ishee kan geeddarame dhaabbanni Hoolaand Sheel qabeenya peetrooliimii fi gaazii uumamaa qabaachuu ishee erga ishee beeksiseen boodadha. Kanaafuu biyyattiin qabeenya ishee kana baafattee gurgurachuun iyyummaa waliin nagaatti jedhanii addaan bahaniiru. Biruunee Daarusalaam akkuma maqaa ishee nageenya waaraa akka qabdu ni himamaaf. Magaalaa guddoo ishee Baandir Sirii Baagwaan daandiiwwan gurguddoo ishee irratti konkolaataa malee karaa deemaan hin argamu. Akka jedhamutti taanaan maatii tokko keessatti yoo xinnaate konkolaattonni 3 ni argamu. Kun jechuun immoo lammiilee biyya qabeenyaan badhaate kun dhimma isaanii raawwachuuf konkolaataa baay'ee fayyadamu. Bishaan irratti mana ijaarrachuu kan jaalatan lammiileen biyya kanaa manneen jireenyaa hedduu bishaan irratti ijaaruun beekamu. Biyyattiin kun kan durfamtu sirna mootii cimaadha. Mootiin ishees Sultaan Hasanallaa Bookiyaa jedhamu. Sirna sheeriyaatiin kan bultu Biruunee yaadonni ciccimoo 3 akka biyyaatti hammatanii fi deeggaranii nu dhaabaniiru jedhu. Gosaan Maalaay tokko eenyummaan isaanii Islaamummaa fi bulchiinsa mootiiti. Bulchiinsi sirna mootii Biruunee waggoota 600 oliif ture kun jaarraawwan 19ffaa fi 20ffaatti bittaa kolonii Ingiliz jalatti badee kan ture ta'us irra deebiin sirnicha kanatti fufsiisuu danda'aniiru. Sultaanni ammaa Hasanallaa Bookiyaan bulchiinsa maatii sirna mootii Biruunee keessaa mootii 29ffaadha. Samii Biruunee jalatti wanti hundumtuu ajaja isaaniitiin raawwatama.
Pirezidaantiin, ministeerri muummee, manni murtii waliigalaas hundumtuu barruu harka isaanii keessa jira. Isaaniif ta'uu kan dide maatii hundeessuudha malee qabeenyi haala jireenya baay'ee qananiin hundumtuu milkaa'eeraafi. Hooggantoota addunyaa kana keessaa akka isaanii qabeenyaan kan guutame hin jiru kan jedhamuu fi mootiin Hasanallaa Bookiyaan qabeenya doolaara biiliyoona 30 ol ni qabu jedhamee akka tilmaamamu dhaabbanni qabeenya namootaa fi dhaabbilee qoratu Forbes ibseera. Masaraa mootii warqii irraa hojjetame keessaa kan jiraatan mootiin kun jireenya qananii jiraachuu fedhu. Konkolaatotaa fi jaalala guddaa kan qaban mootiin kun addunyaa kanarratti akka isaanii konkolaataa nama qabu waamaa osoo jedhamtanii argachuu hin dandeessani. Kabajamtoota maatii Mashawalakiyaa, namni kun konkolaatota meeqa qabaa jedhamtanii osoo gaafatamtanii deebiin keessan maal ta'a? 100, 500 immoo 1000. Mee osoo baay'atee jedhamee namni tokko konkolaataa hagam qaba jettanii yaaddu? Kabajamtoota maatii keenya, tilmaamni keessan 100, 500 yookiin 1000 yoo ta'e dogoggortaniittu waan ta'eef mee isinitti haa himnu. Amantanis dhiistanis Sultaan Hasanallaa Bookiyaan walumaa galatti konkolaattota 7,000 ol qabu. Jaalala konkolaataatiin maraataniiru kan jedhaman sultaanni kun bahanii ittiin galuu fi ittiin bashannanuufis konkolaattota 7,000 ol horataniiru. Kan nama ajaa'ibsiisu konkolaataa tokkoo fi baasii hanga doolaara miiliyoona 19 dhangalaasanii kan bitatanidha. Konkolaataa Rolls Royce 600, Ferrari 450, Bentley 380 kanneen eeramanidha. Wanti raajii fi ajaa'ibsiisu immoo moodela konkolaataa oomishamanii gabaaf hin baane yookiin diizaayinii mataa isaaniitiin kan hojjetaman qabu. Konkolaattota raajii mootii kanaa keessaa Ferrari Meetos kan jedhamtu yaada moodela Ferrariiti malee konkolaataan kun gabaarra hin jiru ture. Sultaanichi kun garuu konkolaataa kana waan jaallatanii fi ajajaan hojjechiisanii addunyaa dursanii nama tokkoffaa kan ofii isaanii taasifatanidha. Kan biraas konkolaattota warqiin dibaman kan qaban mootiin Bookiyaa fi maatiin isaanii kun konkolaattota Rolls Royce baay'isee akka jaallatanis ni himama. Kanaafis akka ragaatti kan dhiyaatus Rolls Royce konkolaattota qananii bara 1990 keessa oomishe keessaa walakkaan isaanii maatiin mootii kun qabeenya isaa taasifateera jedhama. Abbootiin fi haadholiin keenya dur akkuma jedhan turanitti maallaqni jiraannaan daandiinis samii keessa jira akkuma jedhanitti Sultaan Bookiyaanis jireenya lafa qananii isaanii kana qilleensa irratti agarsiisuu fi gara samiitti balalii taasisaniiru. Kun jechuunis konkolaattota qofaaf osoo hin taane xiyyaarotaafis jaalala guddaa kan qaban Sultaan Bookiyaan xiyyaarota dhuunfaa 3 kan dhuunfatanidha. Xiyyaarota Boeing 2 keessaa tokko 767-200 yoo ta'u inni kaan immoo Boeing 747-400dha. Inni sadaffaan immoo Boeing A380-400dha. Mee yaada xiyyaara doolaara miiliyoona 100 baasii taasisuun bitatan keessoo isaa bareechuuf immoo doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 itti facaasaniiru. Xiyyaara kana Sultaan Hasanallaa fi akka tolutti jedhamee wayitaa hojjetamuu kutaa ciisichaa guddaa tokko, kutaa itti dhiqatan, kutaa kushiinaa qananii akka qabaatu ta'eeti kan faayame. Kutaa ciisichaa fi kushiinaatti meeshaan itti dhiqataman yookiin siinkiin hundumtuu warqiin kan dibamanidha. Akkuma masaraa mootummaa isaaniis balaliirra osoo jiranii hojii hojjechuu fi waajjirris qopheeraaf. Sultaanni qananiin guutaman kun yeroo tokko mucaa isaanii fi guyyaa dhaloota ishee kabajuuf jecha oomisha Airbus kan ta'e xiyyaara Airbus 380 bitanii akka kennaatti wayita kennan haala jireenya qananii isaanii tilmaamuun kan ulfaatu miti. Garaan jiraatee nyaanni akkuma hin gaafatamnetti sultaannis jiraatanii manni masaraa meerree jedhanii gaafachuun hin jiru. Kan akka Sultaan Bookiyaa qabeenya biiliyoonatti lakkaa'amu qabu dhiisaatii gadadoo keessa kan jirtu Kongoon pirezidaantiin duraan ishee Mobutu Sese Seko kuniyyuu mana masaraa qananii guddaa qabu ture. Abboo maaliif hanga gongootti nu geessitu akka fakkeenyaatti fudhattanii dubbii jettan dhiifnee wayita itti fufnu manni masaraa Istinaan Nuur Imaam jedhamu Sultaan Bookiyaa fi maatii isaanii qananii jiraachisaa jira. Afaan biyya kanaatiin Istaanaa Nuur Imaam jechuun ifa jechuu yoo ta'u mana masaraa calaqqisu kana masaraa mootummaa ifaa amantaa jedhanii ni waamu. Raajiiwwan addunyaa kan galmeessu Guinness World Book akka jedhutti taanaan manni masaraa mootummaa cinaa laga Burineetti ijaarame kun waan ajaa'ibaa qabadha. Manni masaraa mootummaa kun masaraawwan mootummaa addunyaa kana keessaa isa guddaadha jedhee tokkoffaarra kaa'eera. Masaraa maatii mootii Ingiliz Beekingaham kan Faransaay, Versailles
maaliif dagattanii kan jettanii fi Guinness World Record irraa ragaa isaanii ni tarreessa. Itinaa Nuur Imaam manneen masaraa mootummaa kunneen bareedinaanis bal'inaanis gatiinis harka 3-4 ni caala. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1984tti ijaaramee kan xumurame manni masaraa mootummaa kun baasiin doolaara biiliyoona 1.5 itti baheera. Waggaa 2 guutuu kan fudhate ijaarsi isaa kun diizaayinii isaa kan qopheessan ogeeyyota damichaa addunyaa kanarra jiru jedhamaniin yoo ta'u, arkitektiin Leonardo Loosiin diizaayiniin alasaa fi keessoo isaa immoo Kowaanchiu hojjetteetti. Ogeeyyonni kunneen diizaayinii burjii Al-Arab kan qopheessanii fi ogeeyyota addunyaan beekamtii argatanidha. Sultaan Hasan Allaa Bookiyaan diizaayiniin qophaa'u seenaa fi aadaa biyyattii calaqqisuu qabaa jedhanii mana masaraa mootummaa aadaa fi ammayyaa calaqqisuu ijaarsisaniiru. Manni masaraa kun fuullee Ingiliziin, albuuda Ibn Biradii Xaaliyaaniin, giraanaayitii fi uffata harrii Chaayinaa irraa bitamaniin ijaarameera. Mooraan mana masaraa kaaree 200,000 irratti argamu kun kutaalee 1,788, kutaalee ciisichaa 257, bakka itti dhiqatan 250 kan hammatudha. Al tokkotti keessummoota 5,000 keessummeessuu kan danda'u galma keessummaa itti simatan kan qabu manni masaraa kun iddoon konkolaataa itti dhaabatan al tokkotti konkolaatota 110 dhaabuu danda'a. Bakka bishaan itti daakan 5, guluffii fardaa pooliitii fi fardeewwan 200, asaansura 18, bakka heelikooptarri itti qabatu mana masaraa mootummaa qananii kana keessatti argamu. Kana malees Sultaan Bookiyaan bakka lubbuu qabeeyyiin itti jiraatan yookiin zuu doolaara miiliyoona 10 itti tilmaamamus ni qabu. Qeerransawwan Hindii Beengaalii hanga Saavaanaa Afrikaa jiraafeettis bakka kanatti argamu. Akkasuma simbirroowwan dandeettii adda addaa qaban hedduun bakkuma kanatti ni argamu. Kanneen keessaas biskileetii kan oofan, kubbaa kaachoo kan taphatan, akka namaatti fakkeessanii kan dubbatanis hammatamaniiru. Sultaan Bookiyaan waan jaallatanii ija isaanii keessa seeni haa argatan malee kaffaluudhaa fi harki isaanii kan gabaabbatu miti. Guyyaa tokko dibata zeetaa Young Girl at the Piano jedhamu jaallatanii bituuf fedhani. Osoo dubattiin jedhin doolaara miiliyoona 70 kaffalanii dhuunfataniiru. Keenyaan birrii biiliyoona 9 kan caaludha. Silaa gabaa gurraachaan osoo sharafatanii immoo meeqa akka ta'u tilmaama. Yeroo tokkotti mootiin abbaa qabeenyaa kun konkolaataa addaa lapheen isaanii barbaade. Konkolaataan irra keessi banamees dibaabee kan qabuu fi warqiin kan dibame jedhanii ajajani. Maallaqni haa jiraatu malee yaaddoo tokko malee akaakuu konkolaataa fedhan ajajatanii. Rolls Royce ajaja isaanii kanas akkuma jedhametti hojjetee kenneefi. Namichi kun konkolaataa kanaan wayita deddeebi'anis mul'ataniiru. Sultaan Bookiyaadhaa fi maamilummaan iddoo guddaa qaba. Namni isaanii fi rifeensa mataa isaanii bareechuu London jiraata. Isaan immoo biyya kan dursanidha. Rifeensa isaanii akkuma guddateen gara Londonitti qajeeluu hin danda'ani. Kanaafuu namicha rifeensa isaanii sirreessu kana doolaara 12,000 kaffalanii tikeetii sadarkaa tokkoffaa bituun torbaniin gara biyya isaaniitti fichisiisuun hojii isaa kana qofa hojjetee doolaara 20,000 kaffalanii ni gaggeessu. Rifeensa isaanii kana qofaa fi birrii miiliyoona 4 jechuudha. Iddoo tokko gara biraatti, biyya tokkorraa gara biyya biraatti wayita deddeeman namootaan marfamuu jaallatu Sultaan Bookiyaan. Yoo xinnaate namoonni 100 isaan waliin deemuu jechuudha. Imala tokkoof qofa hanga doolaara miiliyoona 1 ni baasu kan jedhamanii Sultaan Bookiyaan bakka ga'anitti hoteela itti boqotan guutuusaa yookiin darbii isaa guutuu ni kireeffatu. Yeroo sadii fudhanii maatiin isaanii kan diigame Sultaanni kun ijoollee dhiirotaa 5 fi dubartoota 7 maatii milkaa hin taane kanarraa argataniiru. Akka tasaa osoo boqotanii yookiin aangoon nagahaa jedhanii aangoo isaanii kana bakka bu'ee biyya kam dursu ni beekama. Mucaan isaanii hangafti Hajii Almutaad Bilaal jedhama. Kabajamtoota maatii Mashoolakiyaa. Biyyi tokko sirna mootiin wayita durfamtu itti aansee biyya bulchuu fi aangoo kan dhaalu dursa moggaasuun kan beekamedha. Kanaafuu Sultaan Hasan Allaa Bookiyaanii mucaa isaanii mootii Abdul Mataan jedhamu kanneen caalaa akka jaallatanii fi hojii isaa kanaanis akka gammadan himamuus sirna waan ta'eef aangoo kana kan dhaalu mucaa isaanii hangafti Hajii Almutaadiif kennaniiru. Amma aangoo kan dhaaluun duratti aangoo Sultaan Hasan Allaa Bookiyaa ni dhaala jedhamee kan ture Jeeferii ture. Mootiin Jeeferii
Yeroo sanatti ministeera faayinaansii biyya kanaa ture yoo ta'u, fuulduratti qabeenya guddaan aangoon argatu jiraatus inni garuu kan filatee haala ammaatiin jiraachuudha. Boodarratti odeeffannoowwan bahan akka mul'isanitti mootiin Jeefirii maallaqa kan qisaasu, araada qumaaraa kan qabuu fi daangaan ala bashannanuu turedha jedhama. Jeefiriin guyyaa tokko qofatti doolaara 700,000 fi 50,000 walitti aansee waggoottan 10 fi balleessaa akka tures ni himama. Dhimmi kun wayita bubbulee dhufetti garuu sultaanii fi maatii isaa bira gahe. Qorannoo taasifameen mootiin Jeefiriin maatii mootii irraa kan dhalate ta'us kaaznaa mootummaa keessaa maallaqa hedduu akka saamee irra gahama. Bu'aa kanaanis doolaara biiliyoona 15 akka qisaases himameera. Kanaafuu aangoo kana dhaaluu isaatii aangoo muummee osoo hin qabatin akkasitti maallaqa waan faffacaasee fi dhaalummaarraa haqameera. Odolli Biruunaay itti argamtu ishee dabalatee biyyoota sadiin kan hammatedha. Indooneeziyaa, Maaleeziyaa fi Biruuneedha. Lafaan Maaleeziyaan qofa kan daangeffamtuu fi kan hafe immoo galaana kibba Chaayinaatiin kan daangeffamtudha. Adeemsa keessas biyyootiin sirna mootii irraa gara riippaabilikaatti wayita jijjiiramanii fi kan hafanis taanaan sirna seera mootummaa uummanni mootiiwwan kabajaa malee aangoo uummataa fi kan kennan ta'us biyyattiin kun garuu faallaa isaanii deemteetti. Sirni bulchiinsa mootii Biruunee sirnoota mootii ja'a addunyaa kanarratti hafan keessaa tokko ta'ee itti fufeera. Sultaan Hasan Al-Bookiyaan pirezidaantiis, ministeera muummees, ministeera faayinaansiisidha. Aangoo kana hundaa qabatanii waggoottan 57 darbanitti dadhabe aangoo nan qoda osoo hin jedhin ammas waggaa 77tti biyyattii jireenya qananii isaaniitiin dursaa jiru. Kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa seenessa har'aaf qopheessiniin dhimma mootii Biruunee isiniif qindeessine kanumaan xumurameera. Chaanaalii keenyaan osoo dhiyaatee yookiin beekni kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaada ka'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan garaa garaa qabannee akka dhiyaannuufis sabskraayibii fi sheer gochuun chaanaalii keenya kanas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isin hawwine.